dhagay dilaan yeroo gargari waan anamani saantii bar saatiyaa ina gubbaa jirti bar saatiyaa yoo sinje saana gubbaa jirtu anaa maraata bar so ina gubbaa jirtu na saatiyaa yoo sinje yeroo gargari wooma saatiti magaalaan dirwaadha magaalaa teenya magaalaa dirwaadha magaalaa waan itti jan eenyutti mujjiran ijoolleen teenya yeroo gargari waan kee eenyutti himta fakkeenyaaf laal waan kana waan namni understand godhuu qabu anama biyya tana amma 28 jira magaalaa Austraaliyaa biyya kana keessatti amma teessoo biyya kana kannanii silachiisee filamuun danda'a. Garuu biti tuni biyya tiyyaa je'ee uummata dinfalmuun danda'u. Abbaa qabdi. Garuu abbaa qabdi mirgi kiyyaas keessa naa kabajamee jira. Sigalee ani asii ka'ee Mogadishoo dhaqee gifadha Mogadishoo dhaqee teessoo Chiinaa kan namtee wuchi sifuun kan namtuuyi naa kan namtee biyya san keessa dhaqee magaalaan tun magaalaa Oromootii jechuun hin danda'u. Yoo dachi filamee filachiisallee. Amma obboleen keenya kan Hargeysaa keessa jiru jira. San paarlaamaa keessa jiru. Akka magaalaan tun magaalaa Oromooti jaanii hin jenne. Maaliif heera biyya sanii kabajanii filamanii akka ministeera ta'anii dalagaa jiran. Magaalaan Dirreedhawaatis ona afran qallooti. This is fact. Amma zamana boodaa kan inumaa ijoolleen jechuu qaanfachuu jirtu ona afran qalloo jirtu. Waan Sudaan akka keessaa garaa jira. Waan kee akkamii sodaatati waan kee keessa jiru akkamii sodaatta waan kee ta'uu sana garuu namicha keessa jiru Somaalees ta'ee Amaaraas ta'ee Oromoos ta'ee Hararis ta'ee Guraagees ta'ee filachiisee filamee magaalaa san bulchuu danda'a mirga walqixxummaatu keessa jira jechuudha. Hangalammii Itoophiyaatiitti. Garuu hangalammii Itoophiyaatiitti nuti tun Itoophiyaawidha garuu biitti indigenous jechuudha indigenous. Amma sinjere magaalaa tana keessa akkasii dhufnee banuuti amma nuti warra barra sadaffaati bar magaalaan tun magaalaa burjinaalaati warra gurraachaa jira biyya sana haqatu. Ammallee bitti isaaniiti hatta adii ministeera afurtullee. Sana namni keenya ifaa bilisatti waa kana haasa'uu qaba. Waan sodaatanii miti. Magaalaan san magaalaa ona afran qallooti. Faaktiidha kun. Liqimsuu qaban. Garuu immoo filanii filachiisanii dalaganii mirga guutuutti qaban. Mirga guutuu. Amma wanti deemaa jiru. Magaalaan Dirreedhawaa sababa biraa yoo taate. Finfinneen sababa biraati jechuudha. Tuga. Sigalee. Soo kana namni akka gaariitti hubachuu qabachuu keessatti diidaawul. Okay. Waan sirriitii fi waan fudhatama qabu kaastee mee waa'ee gartee gaamma ajjechaa obboleettii teenya nasiyaa ziyaadirratti raawwatamee kanaaf jecha hawaasni keenya guutuu addunyaarraa haqni nasiyaadhaaf jechaa jiran justice for nasiyaa ziyaadichaa jiranii atillee nama duula kana keessatti gartee hirmaannaa guddaa taasisaa jirudha hayin obboleettii teenyaa akka ba'uu fi mee qaamota gartee haqa nasiyaa kana baasuun irra jiraatu kanneen reefu maqaa isaanii tuttuqxisaniif mee irra deebitee ammallee maal dhaamtame? Laal haqa obboleettii teenyaa kana kan baasuu danda'u gumaa sidhaa kan kafaluu danda'u akkumaan jetti abbootii teenyaa adeera keenyaa abbaa gadaa Abdurrazzaaq akkasumas adeera keenyaa adeeroo abbaa malkaa Saam Abdurrahmaan si abbootii gadaa magaalaa san keessa jiran hundinuu waan kun dhimma isaan laachisa. Okay. Warri hoggansaatis amma waan kana gartee yeroo hayni nasiyaadhaa haa bahu jedhanii gartee namoonni tokko irraa deddeebi'anii gaafatan reaakshiniin isaaniif deebisaan gaarii hin fakkaattu. Mee warra hoggansaatiif hoo maal dhaamta? Duullee amma asni gaggeessaa jiru kun duula sirriiti haqa micoottanaa gaafachuun isaaniif hoo mee ergaa maaliif dabarsite? Ilaala duullee amma deemaa jiru. Kan takkatti mootummaa jabeessu jira maaliif mootummaan akka tarkaan godhu laal amma roobbileen keenya warri biyya sanii magaalaa sanii deemaa jiru bisa jiru haa ta'u warreen akka